miti. Hayyamamaa miti. Maaliif hayyamamaan ta'in? Maalet kan kiristaanni qalee kiristaanni osuma medhee qalaa islaamni immoo bismillah jedhee qalaa addadha qalmi keenya jechuudha. Qalma walii hin nyaatu. Sila ka bismillah jaamee nyaatu santu bareedaadha. Hayyee islaamni noo foon kiristaanaa nyaatuun hayyamamaadha. Maaf mushkila. Anis amantii kooti amma waa'ee amantiitiif miti kan hin dhufe jechuudha. Waa'ee amantiirra jirra addee. Na dhagee miti isa beeka. Na dhaggeeffadhu. Anam isatti anamma waan biraarran jiru waan isin hin jiru na dhaggeeffadhu. Ati kanatti jettee nama masqalii baatu wajjin nyaata nyaati ishee tarree jedhee miti. Nyaatee bara nyaanni hin jenne. Eeyya gazaanyiidha. Gazaanyi wajjin nyaata nyaateemi ati amma jechuudha. Anamma ijoollee musliimaatii wajjinan guddadhee mana ijoollee musliimaatan guddadhee dhaggeeffadhu. Ati takkaa ijoollee kiristaanaatii wajjin nyaata nyaattee beektamu nyaan shiroos haa ta'u ishii gaaffiin koo. Oomsi obdeleeti. Oomta'ii har'aa dubbachaa jiru shiroo miti. Shiroo ni nyaanna wajjin. Jalibsa. Jalibsa namu jangan semua kau jangan so nak gabus. Jalibsa. Wae jalan tram itu nambusin sitan di mana lagi fadu gua. Lala berarti. Jalibsa apa? Jalibsa. Oi, aye. Jalibsa. Awalnya musamma olgudi juga ketiga tadi. Olgudi. Asal gabi kabdari. Jalibsa. Malik jenna. Walen koi. Iya malum muda masih ya. Jalibsa. Aji saya makara bete dira. Kara bete dira aji saya makara. Hai. Oh ya. Berarti kira apa sini? Koi shekaro be sini sini koi jalibsa. Jalibsa. Koi na ko banu charra wali difne. Anak dura sene ma jalibsa Mahmudam tani si. Dombiri dura sene. Apa rabiti? Jalibsa na dagai. Madar bisan dombiri tu ba? Na dagai jalibsa. Ishi dubbado ye debisa dombiro. Ayye dubbado dombiro debisa. Dubbado ye. Aji awale. Aji. Amanta inkwaan Waji awale dubbad. Ayye nama masqala qabu wajjin yookiin kiristaanaa wajjin nyaachuu dhiisaati. Amantaan islaamaa foon fardaa nyaachuu akka eeyyamuun beektanuu sin. Foon fardaati. Wallahi sheekii fidde gaafadhu wanti kun soba taanaan lamuu nama naan hin jedhin jaalibsa. Walumaa galatti foon kiristaanaa nyaachuun halaal jechuu keeteeti. Keessan haraama keenya halaala. Keessan foon fardaa eeyyaman jedhe. Ustaaz sheekii barbaadde gaafadhu jaalibsa sabboona. Lamuu nama ittanii naan hin haasayinaa yookuun soba ta'e. Sheekii barbaadde. Sabboona. Dagai maali farda maali nyaata firna sirna wali naso ina dangafer do awale amantate abo hafizof Mau jalib zaman kayak gini. Wallahi sob. Awale obole iso lal yo jibba amanti islam irraa qabatte sarrakkoon qabdu waan feetu dubbaddu amantiin keenya foon fardaa haa hayyamu baatus obole isa kina dhageeffadhu amantiin keessan foon islaamaa nyaatu isin hayyamee isin akka nama tokkotti yoo foon fardaa si cinqemmoo sa'aabaan rasuulaa Sa'ad ibn Waqqaas kan jedhamu Amaal labo awwaleen Abo kana sa'aabarratti hololo ofaati gaddar bi rabbi jayti. Awwalee ajenda kan nyarra jiru awwaleen ibsu jaalibsa yoo dide gabbus yaa awwalee iso mee awwaleen kun naaf taata kadakatti obsa Sabboon asinna buusee miiree fille. Ko sabboon awwalee si buusee dhagaa waan tokko isin hima dombiratis carraa hin jedhu Anar de mangizai Hatis gandumma leelisuu deemta si beeyna sheekaa roobe halaala nyaatuuf deema jechuu deemta tu si beeynaati amantiirra dhaabbatteen dubbattu waa awwaleen bakkatti naateen isin hima dhageeffadha laal amantii teenya awwalee xiqqeessu jiru osoo hin taane nu xiqqeessu jira jara keenya dhageeffadha akkamitti xiqqeessu jira nuti dhamaa keenyaa fi wallaalaa keenya maqaa sheekaa baafatee deemee waan haraam dalagee sirba irratti hidhee gadhiisee sanumaa bakka godhe jennee deeggaruu jirra dhageeffadhu laal ka xiqqeessu jiru amantii awwalee miti awwalee waan fedhe jechuun mirga qaba gaafa keenya hoolaan maqaa islaamaa qabatee bakka hin taane dhaabbatu bakka hin taane haasa'u na alkusu ummas shari'aa xiqqeessu jiru kana awwaleen ammoo shari'aa teenya xiqqeessuun amantii teenya xiqqeessuun dalagaasaati maaliif abeenya barbaade foon fardaan eeyyamamu aboo foon fardaa siyaa nyaatu hobbu ilma haadhara hobbu nawta foon fardaa nyaatu kana hoolaan Aye ko dhageeffadhu la amma jaalibsa dhageeffadhu. Muyutii godhaani. dubbadoo jedhoon bir Aye. Sheekaan roobe mana nyaataa kiristaanaa seenee nyaatee jettan. Akkanuma kana miti. jettanii miti haa atin jettu hin garreeti jabanattee Argee jira dhageeffadhu kaa aye.
Waan kana Manni dura nyaata- nyaatee moo hin nyaanne kanuma adda baasi. Foon moo? Foon nyaatee moo hin nyaanne? Foon nyaatee jira. Garuu foon nyaate foon amantaa kiristaanaatiin qalame osoo hin tahin nu amma biyya jirru kanatti Riyaaditti fakkeenyaaf Luusii reesturaantiin hin beektamu Riyaadiin keessa fakkeenyaaf. Dhiis laal obboleessu waan tokkoon siima waan tokkoon siima dhaggeeffadha Na baani. fixachiisi qaba. Sima Na fixachiisi. Na fixachiisi. Sin fixachiisu na dhaggeeffadhu waan ati deemtuuf niin beekaa. Maaliif maas eega beeyte maaliif na dhoggita duuba? Nan fixadhaati. Ookee dhaggeeffadhu kaa wannummaan ati deemtu difaa godhuuf deemta malee dhugaa dubbachuun deemtu kaa dhombir. Difaa'aa miti kaa dhugaarratti yoo dhugaa dubbanne maal rakkoo qaba? Dhugaa dubbannee wal bira tarraa. Lakki foon amma nuti nyaannu Riyaadii keessatti. Dhagayika. Habiibi. Muslimaatu qalee lubbuu hoteela keessa qabamtu. Dhombir. Eenyu qalee lubbuu hoteela keessa qabamtu. Dhombir obsime. Dhombir na obsi. Dhombir na obsi. Islaamni kiristaanni foon islaamaa ni nyaata. Takkitin tana qofa naa deebisi. Nyaataa jiree? Okay. Islaamni kiristaanni foon islaamaa walumaa galatti ni nyaataa jechuudha. Kiristaanni nyaataa jiree akka jiru nama warri biyya Arabaa jiru kun guutuun isaa ima nyaata. Kama islaama nyaataa jira. Okay. Ijoolleen kiristaanaa dhaggeeffadha atti dhiisa. Ijoolleen kiristaanaa nuti foon islaamaa ni nyaanna nyaachuullee nuuf ayyamama warri jettan tokko tokko. Lakki nuun ayyamu warri jettan lama lamadha. Ijoolleen kiristaanaa. Islaamni tokko ammaas lakkoofsa dhooti taanaan ni bilookamta jala. Kunoo awwalee musammaa ol deebisa. Ol deebisa amma awwalee musammaa. Asitti na fayyadamu awwalee musammaa. Ati la jaalibsaa maa afaan na qabda jaalibsaa kiyya maa afaan na qabda silaa dubbadhu. Aboo difaa hin barbaadu amantii qixa sirriitiin irraa dubbadhu. Baay'ee ila waliin haasaa jirraa mi qixa sirriitiin dubbanna waliin haasaa irraa wanni dubbataa jiru waan biyya Arabaati. Yoo foon san foon kiristaanaa ta'e haraama moo haraama miti? Kan qofa naa deebisi. Yoo foon kiristaanaa ta'e haraamaa siin jedhe wanni ammoo tosi beekuu qabdu biyya Arabaatitti dhaga'ikaa. Nuti amma Riyaadii kanatti nama gartee kiristaanni mana kiristaana Luusii reesturaantii amma Habashaan fakkeenyaa fi Tigreedha qabane. Garuu islaamni guutuu warri Suudii kana Riyaadii kana jiru guutuun achi seenee nyaata. Dhageeffadhu. Lakki tana ijoollee islaamaa ijoollee kiristaanaa feetu maqaa balleessu jiraattaa anni tana isinodhu ijoollee kiristaanaa yaada baafadha. Baay'ee sabboonaa irraa bani. Sabboonaa irraa bani sabboonaa nu nyaate jechi. Sabboonaa bani. Sabboonaa bani bansiisi sabboonaa. Kunoo awwalee naa dubbatu haa ni nyaannaaf hin nyaannu. Sabboonaan miitii banadhu jedhii nyaate Luusiidha seenee nyaate maaliif nyaatte jedhiin hayyee mana kiristaanaati. Sabboonummaan kan hundumti jiru kana mana kiristaanaatti nyaate. Yoo magarte. Argee jira viidiyoo isaati walirratti sii fidaam. Fidinatti. Nyaate bani ati inni haa waakkatu yoo inni waakkatan asitti ma. Sabboonaa bani. Sabboonaa. Sabboonaa. Kan musliimaan seena Dubaayitti mana kiristaanaatti nyaate. Obsa. Isin keenya biyya Arabaa keessa jirra hin beekna jiru biyya Arabaa. Isin keenya nyaadhaa nu keessan hin nyaannu nu. Najasasin. Awwalee ijoolleen keessatti qaalamaa miti hundi nu nyaatti jechuudha. Jira dhombir dubbiin tu dhuga mosa. Guutuun ijoollee biyya Arabaa kana jirtu hin nyaatte awwalee. Afaan manaa see malee nama narrabsin. Isin najisa amantiin narrabsin. Caalma jiyaa see malee. Nyajasan nyaatu. Maa afaan tarrabtaate awwalee. Laa isin najisan jeenga amantii teenya isin najisa caalma jiyaa see waan gaafasi gaafatamte Kun amantii miti nyaatichan jedhaa jira nyaatichan jedhaa jira. Nyaanni najisa hin qabu obboleessa kiyya yoo kuburii nyaataaf qabaate nyaanni najisa hin jedhamu waa'ee amantii irraa dubbata. Aboo laal dhombir dhombir amantii nyaata kiristaanaa nyaachuun dhoorkaa akka taate ni beeytaami. Dhoorgaadha. Sheekhaa Roobee ijoolleen teenya fuul itti kannite dhaggeeffadhu ijoolleen teenya Dubaay Sheekhaa Roobee fuul itti kannite. Namni foon nyaachise tokko hin jiru. Sheekhaa Roobee biyya keessa foon hin argatu. Darasaan danda'ee garasaan obsu jaalibsan beektu ati darasaan garaasaati. Aboo awwalee yaakii ati darasaan rabsuuf hin deemin yaakii kun maal wanni kabajan qabne yaakii kun. Kan akka awwalee kana buusaa akkasii awwalee buusaa akkasii. Aboo beentee farsoo dhugaa ooltu haraqee dhuuteetiin hin beentee sa'aatii 24 asirraa geerraraa ooltu amantii si ajaje. Foon fardaa nyaata bara amantiin kee. Foon fardaa haa nyaatu haa dhiisu ati ka garteetiin haraqee dhuute biiraa dhuuteetiin nyaata. Pheenxeen bara akka addunyaatti hin qaamuu, hin dhuguu, hin xuuxuu, qulqulluu. Maali? Akka amantaa isaa pheenxee dhaaba. Aboo beentee malee jira. Foon kiristaanaas hin beektu, kan islaamaas hin beektu. Foon fardaa nyaataa, foon waraabessaa nyaataa waa'ee amantiin haasa'inaasin. Waslaattochi. Ati foon gaafa amantii islaamaa waa'ee amantii eessatti beekta awwalee. Wama amantii takkaa kun takkaa takkillee wama amantii eessatti beekta.
Meeshee fi galfan. Ilaa ijoollee islaamaa laala. Waa'ee amantii maal siniif? Deemi baalageedha. Asitu baalageedha. Maal nama amantii irratti Xinnoon isini xinnoo wasakni macarrashaan. Wasakni wasannisi attu waraabetti. Abaarsasi qabeenya naa kataa jirtu tusan gaana maattee mana nyaataatti qaltu. Abaarsi isinii bar. Abaarsisi isa dhagaa gabbaru bara namiti. Abaaramaan si isa dhagaa gabbaru na al abuuk. Ati immoo nama fayyaadee mugabbartaa. Akka suuqanaaf bar maqaatti godhe promotion namni godhu jiru haa arrabsu kanaaf.